Akkam jirtu jaallatamtootaa fi kabajamtoota daawwattoota keenya kun sagantaa maaddii faaruuti. Bakka jirtan hundumaatti immoo nagaa fi ayyaanni waaqayyoo daddabalee isiniif haa ta'u. Akkuma beekamu ani isinii wajjin kanan turu latneera akkuma irraan ta'a jechuudha. Har'as faarsaa garaagaraatiin gara waaqayyoon cibsina. Akkasumas immoo yaaddoo qabnu hundumaa faarfannaadhaan waaqayyootti ni mannaa galata keenya hundumaa immoo waaqayyoof hin dhiyeessinaa jechuudha. Kanaafiyyuu haga xumura sagantaa keenyaatti eessayyuu akka hin dhaqne isiniin jecha utuu gara faarsaa isin afeeruutti hin darbin garuu mataa keenya gadi qabannee waaqayyoon kadhanna. Galata siif dhiyeessina waaqa abboota keenya gaarummaa kee hundumaaf bara baraan si haa galatu. Jiraachuu keenyaaf sababni siidha. Du'a keessaa gara jireenyaatti kan nu waamsisidha. Si galateeffanna bara baraan eebbifami. Nuti immoo si duratti cubbuu hojjennee si yakkinee si gaddisiisneerra. Dhiigi ilmi kee Yesuus Kiristoos cubbuu keenya hundumaatti nu haa qulleessu. Yaa Waaqayyo Gooftaa jireenya nuti lafa irratti jiraannu hundumtuu ulfina kee agarsiisuu akka danda'u siif jiraachuu akka dandeenyu hafuurri kee qulqulluun geggeessaa jireenya keenya haa ta'u. Daawwattoota keenya lafa isaan jiran hundumaatti eebbaaf ayyaana keetiin ati isaanii yaadadhu. Amma xumura sagantaa keenyaatti immoo ati nu faana ta'i jaalala kee dhayyootee maqaa Yesuusiin ameen. Har'as daawwattoota keenya waaqayyoon galateeffachuudhaan faarsaa keenya in eegalla jechuudha. Ergamaa isaa ergee afaan leencaa cufee maal dadhabee beekaa takkaa hin dagatu innoo ijoollee isaa ofitti qabee eegaa. Galanni siif haa ta'u yaa waaqa jiraataa baraan madaalliin qabu gooftaa hoonarra baay'ataa faarfattoota biikwaayirii gimbiitiin kan faarfatame dhugaadhumattiyyuu waaqayyoof galanni akka inni malu waaqayyoo afaan leencaa cufee akka inni nama oolchu ibidda keessa akka inni nama oolchu akkasumas galaana gadi fagoollee gargar hiree akka inni nama ceesisu faarfannaa haaluma adda ta'een guddummaa waaqayyoo jabina waaqayyoo nutti mul'isu akkasumas nutis kan ittiin galateeffannu gochaasaa hundumaa yaadachaa kan ittiin waaqayyoo fi galata dhiyeessinu faarfannaa addaati jechuudha. Achumaanis itti aansuudhaan sinirraanfatu garaan koo duutee anaan na fayyiste faarfannaa jedhu Andu'aalamii fi simboodhaan kan faarfatame jechuudha. Hin turre kan naaf dhaabatu wabii lubbuu koo naaf taate yoomiyyuu sinirraanfadhu situ jireenya naaf laate. Dhugumayyuu Kiristoosiin dagachuu akka nuti hin dandeenye. Namni ormaa xixiqqoo ishee gaafa walii oolullee yoomuu nama sana dagachuu hin danda'u jedhee yeroo inni haasa'u yerootti dhageenyu yeroo baay'ee qabnaa jechuudha. Akkasumas garaan keenya Kiristoosiin dagachuu hin danda'u. Sababiin isaas oolmaan nuuf oole guddaa waanta ta'eef bara jiraannu hundumaa Kiristoosiif jiraannaa isa galateeffachaa jiraannaa. Yoom afaan keenyaan dubbachuu baannellee hojiin keenya hundumtuu Kiristoosiin agarsiisuu qaba. Kiristoosiif ulfina kennuu qaba jechuudha. Faarfannaan kunis oolmaa Kiristoos fannoo irratti nuuf yaadate kan nu yaadachiisu akkasumas bara dhalannee kaanee hamma irraattillee kan nu eegaa jiru waaqayyo akka inni ta'e kan nu yaadachiisudha waan ta'eef daawwattoota keenya faarfannaa kana lamaaniin galata qabdan hundumaa waaqayyoof dhiyeessaa isiniin jecha turtii gaarii qabaadha. Mal de mi vida.
tu garanko Dute aanan na fayyiste Yakkan qabdu badingone Gooftaa haalan garee baamte Otoo ati naaf hin baafne Ati cubbu kooti sana Eenyuuniyyuu yaadatamu Situ naaf kenne boqonnaa Turre kan naaf dhaabatu Waabii lubbu koo naaf taate Yoomiyyuu sin irraanfadhu Situ jireenya naaf laate Dhoksaan fayyuu koo si qofa Ijjiitii biraan hin jiru Teessoo ulfina kee dhiiste Ufte seenaa koo jijjiiru Sanatti baasten beeka Raawwadhee ani sinniisu Ati dhiiga naa bitaate Fannoorratti ol baate Yesuus Falmata lubbuu koo Hundaana moosiste Galaana rakkinaa hedduu irra na ceesiste Ulfaatu sanaatti baay'ee qormaanni koo Ati sarara guddaan caalta Yesuus jaalallee koo Ankoto sitti ulfaatu harka kee abbaatti ol qabdee fayyinaa koo mirkaneessu Doofoodhaan gaggaadugdee lubbuu kee si mararfanne anaaf baatte fannoo jiidha Gooftaa baadhisaa na oolchu naaf falme si qofaadha Turre kan naaf dhaabatu Waabii lubbu koo naaf taate Yoomiyyuu sin irraanfadhu Situ jireenya naaf laate Dhoksaan fayyuu koo si qofa Ijjiitii biraan hin jiru Teessoo ulfina kee dhiiste Ufte seenaa koo jijjiiru Sanatti baasten beeka Raawwadhee ani sinniisu Ati dhiiga naa bitaate Fannoorratti ol baate Yesuus Falmata lubbuu koo Hundaana moosiste Galaana rakkinaa hedduu irra na ceesiste Ulfaatu sanaatti baay'ee qormaanni koo Ati sarara guddaan caalta Yesuus jaalallee koo Namarraa furmaata dhaabus anaaf hiikteetta hibboo koo Michuu amanamaa naaf taate boqochiisteetta lubbuu koo Iddoon kuufee ol na kaaste na qabdee harka keetiini Hundaa gaatamu oolmaan kee tolleef gaarummaan kee suuni Turre kan naaf dhaabatu Waabii lubbu koo naaf taate Yoomiyyuu sin irraanfadhu Situ jireenya naaf laate Dhoksaan fayyuu koo si qofa
icciitiin biraan hin jiru Teessoo ulfina kee dhiiste dhufte seenaa koo jijjiiru Sanaatti baasteen beeka daawwadhee ani sinniisu Ati dhiiga naa bitaatte fannoorratti ol baate Yesuus Falmata lubbuu koo hundaana moosiste Galaana rakkinaa hedduu irra na ciisiste Ulfaatu sanaatti baay'ee qormaanni koo Ati sarara guddaa hin caalta Yesuus jaalallee koo Jaalala dhugaanaaf qabda Haalotaan hin daangeffamu Moofaa baarsaan irraa baaste Maqaan kee naaf ajajamu Yatamus bowwaa duwwaatti Dukkanaa koo naaf ibsite Eeboo gaaraa kootii beekta Daliilaa naaf dhangalaafte Turree kan naaf dhaabatu Waabii lubbuu koo naaf taate Yoomiyyuu sin irraanfadhu Siitu jireenya naaf laate Dhoksaan faayyuu koo si qofa Icciitiin biraan hin jiru Teessoo ulfina kee dhiiste dhufte seenaa koo jijjiiru Sanaatti baasteen beeka daawwadhee ani sinniisu Ati dhiiga naa bitaatte fannoorratti ol baate Yesuus Falmata lubbuu koo hundaana moosiste Galaana rakkinaa hedduu irra na ciisiste Ulfaatu sanaatti baay'ee qormaanni koo Ati sarara guddaa hin caalta Yesuus jaalallee koo Faarsaa isin afeeruun keenya ammallee akkuma itti fufetti jira. Miiltoo wajjiniin deemanii takkaa nama hin nuffine si duwwaan arge gooftaa koo kan fuulli isaan dukkanoofne. Faarfattuu Alamii Tamaskiin kan faarfatte jechuudha. Waaqayyoo bara jireenya kee haa eebbisu jechuun barbaada. Dhugumayyuu kan fuulli isaa namatti hin jijjiiramne kan nama nuffine Kiristoos qofaadha. Namni irra deddeebi'ee erga nama gargaaree booddee hin nuffaa hin dadhaba. Waaqayyoo garuu fuulli isaa namatti hin jijjiiramu. Nyaara namatti hin guuru. Yeroo hundumaayyuu wanta nuti itti himannu akkuma haaraatti nu dhaggeeffata. Ganama yoo kadhannis guyyaa yoo kadhannis galgala irra deebinee waama sana yoo kadhannis waaqayyoo akka haaraatti nu dhaggeeffatee nu wajjin haasaa jechuudha. Waaqa nama nuffine, waaqa fuulli isaa namatti hin jijjiiramne, waaqa gaarii akkasii qabna waan ta'eef bara baraan maqaan isaa galateeffamu. Faarfannaan kunis galata waaqayyoo kan agarsiisudha jechuudha. Achumaanis itti aansinee siin waamamuun koo na boonsaa, siin waamamuun koo kan kee ta'uun koo na boonsaa, kan kee ta'uun koo faarfattuu Dinqinash Badhaasuun kan faarfatte waaqayyoo ishees bara jireenya ishee haa eebbisu. Siin waamamuun waan hundaa caala faarfannaa jedhudha jechuudha. Ergaa guddaa of keessaa qaba. Dhugumayyuu waaqayyootti waamamuun waan hundumaa gararraa akka ta'e biyya lafaa kana keessatti kabaja yoo dhabne, ulfina yoo dhabne, fuula waaqayyoo duratti garuu ulfina argachuun waan guddaa akka ta'e, fuula waaqayyoo duratti maqaa gaarii argachuun waan guddaa akka ta'e faarfannaa ibsudha jechuudha. Seenaa Musee yaadattu yoo ta'ee fi mana mootii
keessatti maqaa mootummaa fudhatee jiraachuurra saba waaqayyoo wajjin lafa onaa keessa jooruu akka inni filate maqaa waaqayyootiin waamamuu akka inni filate kan nu yaadachiisudha jechuudha. Nutis bara jiraannu hundumaa ulfina lafarraa kabaja lafarraa utuu hin taane fuula waaqayyoo irratti gaarii taanee mul'achuu akka qabnu maqaa gaarii akka qabaannu faarfannaa nu yaadachiisudha. Dhugumayyuu maqaa Kiristoositti waamamuun keenya waan hundumaa caala. Daawwattoota keenya faarfannaa kana lamaan erga isin affeerree walitti deebina. Ammallee ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Iltoowwatiniin mani takana main nufine si kufaan harki gooftaako kan folle sandukkanoomne amalli koosiif hin taane waalarchaa saadaa jirunko atubsuu manna dandeesse karaatti nan buufne himnaanoo maqaa baay'ee anaaf qabdaa Sarakosi, Irawa buga barako, Atana babarugati, Owana karakoriti, Isami makotirobo, Lukana limiti sana, Nabari sisarkanetu, Lupuko emuradade, Avori kogargatitu, Mogoli Jesus kan ke kaminisu maqaa baay'ee anaaf qabda katama sarankosi firawaa mugaa farakkoo atanaaf abbaarugati wawwaannaa garaa korkiti isamii mankootti roobu dukkanaa limitii sanaa nabbariisi serka keetu Kunko yemmuu dadhabdee afurri koo gargarchitu mogolii koo jabeessitee Yesuus kan kee kamiin ibsu. Madaki sagarakuti gufta isati wallante asasa kosi tupika kesala pekoti sake michuga fawarga mako sinfarsa manaf gale makabani anaf kapta katama sarakosi Irawa muga barako Atana babbarugati Owana karakoriti Isami makotirobo Lukana limiti sana Nabari sisarkanetu Lupuko emuradade Avuri kogargatitu Mogoli ko jabesite Jesus kan ke kaminisu maqaa baay'ee anaaf qabda katama sarankosi firawaa mugaa farakkoo atanaaf abbaarugati wawwaannaa garaa korkiti isamii mankootti roobu dukkanaa limitii sanaa nabbariisi serka keetu. Kunko yemmuu dadhabdee afurri koo gargarchitu mogolii koo jabeessitee Yesuus kan kee kamiin ibsu.
michotu ilaalte keessa garaaf deebii laatta isa namni itti geesse ilma kakuu baachifta ati waaqa hinaafaadha yoomsi danda'e diinichi faaluun faala sumni sirka kan biraan barbaadu sichi. Alchiisaadha hojiin kee innati anaaf hojjette ol kaasee maqaa kee jajaa habaruu namni sin beekne eenyutu dhaqsuu danda'a isati anaaf hojjette galataa faarsaa koo kana ofuudhuu ansiifan fide maqaa baay'ee anaaf qabdaa Sarakosi, irawa muka berako, adana babarugati, owana garako dite, isami makotromo, lukana limiti sana, nabari sisar kagetu, lupuko emurat dade, avori bogargatitu, mogale Jesus kan ke kaminusu maqaa baay'ee anaaf qabda katama sarankosi firawa muga farko atanaaf abbarugati owana gara bargite isami mankoti obu dukana limiti sana nabari sisar kagetu Lupunko ilmurat dapde afuri ko gargajitu Mogole ko jabesite Yesus kan kita minipsu favoran naga argade kabenya numne lufne argadera kanaf silwa mamukon kona anu silala najim simalo gofta jalala kan ketae sinwa mame kan ketae sinwa mame kan ketae sinwa mame kan ketae sinwa mame
makanike agalateeffamu makanike agalateeffamu makanike agalateeffamu makanike Wamamuniko na bonsa sini wamamuniko kanketa uniko na bonsa kanketa uniko gafsar gadera rabafate luko favoran naga argate kabenya numne lufne argadera ganafsin wamamukon Dona Charranda janu sinar gadera kanke taukon bayetin bona namne se kamu wamara moya si ini bakate yada gudaran daran ko hundu sinaf kutera gofta ajikiya wamiti do fera nafsiran sinwa mamedu kana kesa Gammachugiya akaminibsan Gofta atikiya wamiti dufera nafsiran Sinwa mamedu kana kesa Gammachugiya akaminibsan Nakurakan kan kejayin Sibadina sanjalabain Gadab nasun narabutain Galata batarawate Dua kesa wana babate Sifilita wana jalate Kan kita Sinwa mame Kan kita Sinwa mame Kan kita Kan kita Sinwa mame Kan kete sinwa mame kan kete agalate famu makanike 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 agalateeffamu makanike agalateeffamu makanike agalateeffamu makanike Sinwa mamuniko na bonsa Sinwa mamuniko kanketa uniko na bonsa kanketa uniko gafsar gadera rabafate luko favoran naga argate kabenya numne lufne argadera ganafsin wamamukon dona
daawwattoota keenya sagantaa keenya asii darbaa jiru kanaan akkasiin eebbifamaa jirtanii abdii guutuun qaba. Ammallee itti fufnee Waaqayyoon galateeffachuun keenya akkuma jirutti jira jechuudha. Fira firaan oliidha Tinaa fi Yesuus jaalallee koo abbaa guddisaa siidaa seenaa kootii anaaf dhaabdeettaa guutuu qaama kootiitu si eebbisa faarfataa dabalaa tolasaa. Waaqayyo isas bara jireenya isaa haa eebbisu. Dhugumayyuu Kiristoos siidaa seenaa keenyaa kan nuuf dhaabe fira firaan olii kan nuuf ta'e michuu hundumaa gararaatti kan nuuf dhiyaatu Kiristoos akka ta'e faarfannaa nu yaadachiisa. Amma ammatti faarsaa nuti dhaggeeffachaa jirru haaluma adda ta'een galata Waaqayyoo kan himudha jechuudha. Dhugumayyuu galati Waaqayyoo hir'atuun qabu. Hamma dandeenye hundumaatti Waaqayyoon galateeffachuu qabna. Guutuu qaama kootii hundumaatu si eebbisaa jedha. Yoo nuti haasa'uudhaa baannellee jireenyi keenya hundumtuu dhaannaan onnee keenya hundumtuu hafuurri baafannaa keenyallee Waaqayyoon galateeffachuu akka qabu faarfannaa nu yaadachiisudha. Ammas faarfannaa kana dhaggeeffannee kaanii walitti deebina. Ayyaanni Waaqayyoo isin wajjin haa ta'u. Firaan oliidha Tinaafi Yesuus jaalallee koo abbaa guddisaa siidaa seenaa kootii anaaf dhaabdeettaa guutuu qaama kootiitu si eebbisa. Michuun akka keetii eessatti argama lubbuusaa dabarsee kan namaaf laatu guutummaa ardiirraa kitteen qabdu Yesuus ilma Daawit haa gaalatu. Nannabeen wantan siif deebisu barbaadees kanan siin qixxeessu injiruu qabeenyi lafarraa kan si madaalu barumaa amma baratti maqaan kee ulfaatu. Injiruu qabeenyi lafarraa kan si madaalu barumaa amma baratti maqaan kee ulfaatu. Waggaa kudha lama guutuudhaa matee baay'inaa barbaacha baay'ee rakkate oodatti wayyaa'uu dhibeen ishee ammannaan cintaa poolisheetii namni baakate hidhattee qabattee tuuta danuu keessaa shaasharaa wayyaa kee nadhitti namantee dhibeen baara dheeraaf ishee rakkisee lolaan dhiiga isheetii sumaan dhaabate. Nannabeen wantan siif deebisu barbaadees kanan siin qixxeessu injiruu qabeenyi lafarraa kan si madaalu barumaa amma baratti maqaan kee ulfaatu. Injiruu qabeenyi lafarraa kan si madaalu barumaa amma baratti maqaan kee ulfaatu. Tokkichardiif samii madaalliin qabdu Yesuus Abinezer dhagaa gargaarsa ogeessota lafaan dawaa kannabee dhibeen nama hundumaasiin balaa argata. Yoo maal dhiyeessinee garaa sii cibsa boqonnaa nu dhowwa gaarummaa keetu yaawwabii jubbamaa si haa gaalatu
nama dinqisiisaa kan gochaa keetu. Nannabeen wantan siif deebisu barbaadees kanan siin qixxeessu. Injiru qabeenyi lafarraa kan siin madaalu baruma amma baratti maqaan kee haa ulfaatu. Injiru qabeenyi lafarraa kan siin madaalu baruma amma baratti maqaan kee haa ulfaatu. Hedduudhaaf laga Beetsaayidaa naafummaan qabamee namticha ciise. Sirrunduu ilaalee kun falaan qabu jechuun waa'ee isaayyuu kan itti dhiise. Dheerina baraatiin hin dangeeffamu kakuun kee raawwataa yeroo isaa eegee. Dhibee bara dheeraan rakkachaa kan jirtu obsumaan dhaabadhu fuula gooftaa kee. Nannabeen wantan siif deebisu barbaadees kanan siin qixxeessu. Injiru qabeenyi lafarraa kan siin madaalu baruma amma baratti maqaan kee haa ulfaatu. Injiru qabeenyi lafarraa kan siin madaalu baruma amma baratti maqaan kee haa ulfaatu. Daawwattoota keenya sagantaa keenya kana gara xumuraatti fidaa jirra. Amma immoo gara dhumaatti waa'ee dhufaatii Kiristoosiin kan nu yaadachiisu faarsaa erga dhaggeeffannee booddee anasumaan nagaa isinitti dhaama jechuudha. Cidhi hoolichaa dhiyaateera hunduu bakka jiru haa mul'isu inni dhufee bilisummaan keenya iyyalka walakkaa kan itti dhageenyu faarfataa Iyyaasuu Oliiqaatiin kan faarfatame jechuudha. Kiristoos akka inni mul'achuuf jiru kan nu yaadachiisu yeroo abdii kutannu hundumaatti waa'ee dhufaatii Kiristoosiin yaadachuu qabna. Sababiin isaas abdiin keenya inni guddaa dhufaatii isaati waanta ta'eef jechuudha. Biyya lafaa kana keessatti homa hammam rakkannillee gaaf tokko garuu gammachuu bara baraatiin jiraachuu akka nuti dandeenyu faarfannaa nu yaadachiisu. Akkasumas dhufaatiin Kiristoos kan inni nu yaadachiisu kanadha jechuudha. Kanaaf abdii kutachuu akka hin qabne keessumaa warri Waaqayyootti amannee Waaqayyootti waamamne abdii kutachuun akka nurra hin jiraanne. Sababiin isaas Kiristoos abdii keenyadha. Ofii masaa Kiristoos abdii jiraataati waanta ta'eef jechuudha. Achumaanis itti aansinee ardii dhagayi Yesuus in dhufa bareedinni fi ulfinni kan kee in hafa faarfattoota Nageellee Arsiitiin kan faarfatamedha. Kun immoo ardii dhagayi Yesuus in dhufa. Nutis dhufaatii Kiristoosiin nama hundumaatti lallabuu akka qabnu warra abdii kutannaa keessa jiran akkasumas immoo dachee waan hin banne itti fakkaate biyya lafaa kana keessa fiigaa kan jiran biyya lafaa qofaaf hojjechaa kan jiran waa'ee lubbuu isaanii kan dagatanii fi akka ardiin kun kufuuf jettu akka Kiristoos immoo dhufuuf jiru. Ulfinni biyya lafaa kun hundumtuu afee ulfinni Kiristoos mul'achuuf akka jiru nuti nama hundumaatti dubbachuu akka qabnu wal jajjabeessuu akka qabnu faarfannaa nu yaadachiisu faarfannaa abdii nutti horuudha waan ta'eef daawwattoota keenya haalli keessan kamiyyuu gaarii yoo ta'uudha baate haalli isin keessa jirtan isinitti ulfaataa jira yoo ta'e illee Kiristoos gaaf tokko dhufee ba'aa keessan hundumaa akka isinirraa fuudhu amanaa faarfannaa kanaan eebbifamaa isiniin jechuun barbaada. Torbeen keessan torbee gaarii isiniif haa ta'u torbee ittiin milkooftan isiniif haa ta'u nagaan tura. Hoolichaa dhiyaateera hunduu bakka jiru haa mul'isu dhufee bilisummaan keenya iyyalkan walakkaa kan itti dhageenyu dhalayyaa waamichaa nuuf hiraa firoota qabdan itti aadammaa kan ijaallewwanii
mallattoon kufaatii fari'oon ol ka'ee mul'ate yeroon kan saba Waaqayyooti. Jajjabaadhaa maaltonni karaa waanjoon garbummaadhaa dhiyootti nurraa ka'uun oolu amma daawwatamuu ga'eera. Ta'in sodaachisaan kan ittiin dacheen goolabamtu dhaga'aa fayyuuf qophii godha. Jiraattonni dachee firooma shoofirraa galchaati. Lafti kun ga'ee ishee bitteetti karaa deemtuun samii haamileedhaan wal jabeessaati. Iji hoolichaa dhiyaateera hunduu bakka jiru haa mul'isu. Dhufee bilisummaan keenya iyyal kan walakkaa kan itti dhageenyu. Dhalayyaa waamichaa nuuf hiraa firoota qabdan itti dammaqanii jaalleewwanii. Mallattoon kufaatii fari'oon ol ka'ee mul'ate yeroon kan saba Waaqayyooti. Fakkaateeraa yerichi galgalaa xumuraa biyyi Misir kan inni oone. Qabsaa'ota karaa Sihooniif mindaan kaffalamuuf biiftuunis fuula ishee deeffatte. Jajjabaadhaa humnan dhabina ammaachuun dukkanaa bari'uu lafaanuuf barrisaa. Sodaattonni deebi'aa malee wallaansoon keenya kun akka baara Geediyoon barrisaa. Iji hoolichaa dhiyaateera hunduu bakka jiru haa mul'isu. Dhufee bilisummaan keenya iyyal kan walakkaa kan itti dhageenyu. Dhalayyaa waamichaa nuuf hiraa firoota qabdan itti dammaqanii jaalleewwanii. Mallattoon kufaatii fari'oon ol ka'ee mul'ate yeroon kan saba Waaqayyooti. Misirii ba'uudhaaf Faasikaa godhannee dachee kanarraa miilla fuuna. Dammaqaa malee liyaasonni humna harkiisa dacheef yeroo dhiyootti dadhabsiifna. Kana caalaa waan turu miti gaaffii baay'iseera naa himi amma namootiiti. Adeemsa muraasan nu hafe obsinee xumurraa amma biyya keenya geenyutti. Iji hoolichaa dhiyaateera hunduu bakka jiru haa mul'isu. Dhufee bilisummaan keenya iyyal kan walakkaa kan itti dhageenyu. Dhalayyaa waamichaa nuuf hiraa firoota qabdan itti dammaqanii jaalleewwanii. Mallattoon kufaatii fari'oon ol ka'ee mul'ate yeroon kan saba Waaqayyooti. Jedhu lafti dukkannitti caalee abdii waan hin jirre fakkaata. Garuu dukkanni barii jala itti caalaa deemee adeemsa nama dadhabsiisa. Kanaaf jabaadhaa imaaltonni buufataa dhumaatii kana darbinaan biyya keenya. Kaayyoof tiirachuun kufuu miti jabaannee xumurraa qabsoo cimaa fuuldura keenya. Iji hoolichaa dhiyaateera hunduu bakka jiru haa mul'isu. Dhufee bilisummaan keenya iyyal kan walakkaa kan itti dhageenyu. Dhalayyaa waamichaa nuuf hiraa firoota qabdan itti dammaqanii jaalleewwanii. Mallattoon kufaatii fari'oon ol ka'ee mul'ate yeroon kan saba Waaqayyooti.
bareedinni fulfinni kan keeni hafaa qulqulloota karrarraafte murteensi ga'e boo'icha mimaan isaanii Yesuus dhaga'e dhiiga isaanii lolaafte itti bal'ite garii morma isaanii murte garii naffeelte Dolan badummaa kan keeti amma guuteera balansi dhayuu fennaan ga'e waaqarraa isaan jibbite badummaa kan keessittinaan dhiiga saawwite Waaqayyo guddaa obseera garaa siif laafe amma marri qophaa'e murteesse dhufe ardi dhaga'i Yesuus dhufa bareedinni fulfinni kan keeni hafaa murteensi ga'e boo'icha mimaan isaanii Yesuus dhaga'e dhiiga isaanii lolaafte itti bal'ite garii morma isaanii murte garii naffeelte Dolan badummaa kan keeti amma guuteera balansi dhayuu fennaan ga'e waaqarraa Siflatu badisi kuna mujiru jala kabatu Atkaru kana nubane badi jalate akka filando kan keeti murteesse dhufte ardi dhaga'i Yesuus dhufa bareedinni fulfinni kan keeni hafaa murteensi ga'e boo'icha mimaan isaanii Yesuus dhaga'e dhiiga isaanii lolaafte itti bal'ite garii morma isaanii murte garii naffeelte Dolan badummaa kan keeti amma guuteera balansi dhayuu fennaan ga'e waaqarraa bareedina kan keessaniin baay'een kufanii qormaata itti baay'ifnaan sin soobamanii ulfinna yeroo laalaniin sitti goranii keessi kan ta'in adaawa yommuu batanii ardi dhaga'i Yesuus dhufa bareedinni fulfinni kan keeni hafaa qulqulloota karrarraafte murteensi ga'e boo'icha mimaan isaanii Yesuus dhaga'e dhiiga isaanii lolaafte itti bal'ite garii morma isaanii murte garii naffeelte Dolan badummaa kan keeti amma guuteera balansi dhayuu fennaan ga'e waaqarraa
Ansi wajjin jira hin sodaatin inni naan jedha namadha. Hanga dhumaatti wajjin jira inni kan naan jedhe dhugaadha. Kanaafuu hin sodaadhu garaan koos hin raafamu. Gooftaa qabadheen jira hin beeka inni naan gatu. Kanaafuu hin sodaadhu garaan koos hin raafamu. Gooftaa qabadheen jira hin beeka inni naan gatu. Ansi wajjin jira hin sodaatin inni naan jedha namadha. Hanga dhumaatti wajjin jira inni kan naan jedhe dhugaadha. Kanaafuu hin sodaadhu garaan koos hin raafamu. Gooftaa qabadheen jira hin beeka inni naan gatu. Kanaafuu hin sodaadhu garaan koos hin raafamu. Gooftaa qabadheen jira hin beeka inni naan gatu. Yemmuu asiif achi jirtuun na raaftu. Bubbeedhaaf qilleensi anarratti afuufamu. Abdii koo kutadhee imimmaan dhangalaasus. Ati argaa jirta kan hunda dandeessu. Ati argaa jirta kan hunda dandeessu. Yaa Waaqa argaa jirta kan hunda dandeessu. Ansi wajjin jira hin sodaatin inni naan jedha namadha. Hanga dhumaatti wajjin jira inni kan naan jedhe dhugaadha. Kanaafuu hin sodaadhu garaan koos hin raafamu. Gooftaa qabadheen jira hin beeka inni naan gatu. Kanaafuu hin sodaadhu garaan koos hin raafamu. Gooftaa qabadheen jira hin beeka inni naan gatu. Fira koo jaleetan kan itti